hawaasni keenya rakkoo har'a keessa jiru kana zamana Minilikis argeen beeku, zamana Haile Sillaasees argeen beeku, zamana Mallasaatis zamana Darbuus argeen beeku. Rakkoo kana hunda obseet bornaa sirraayan kaleessa dargaggummaa akka isaan godhe, kaleessa boona akka isaan godhe, arraa bor wayyaan sooja'u itti hammaataa deema. Kana caalaa hin obsinu jechuudha. Sirraanis sirraa waan maal immoo bakka buunaa jechuudha dhugaatii qabu. warra afaan hin beekneef amaርኛን gabaabsee dubbachuu barbaada. ቋንቋ ለማትችሉ ልጆች እዚሁ ላላችሁ እየተናገርኩ ያለሁት ምንድን ነው? አልጸጸትም አይቆጨኝም የሚለው የእኛን ታሪክ አብረን የሰራነውን ታሪክ የነበረውን ጨቋኝና አፋኝ ስራን ለመለወጥ በሀገር ቤት ከቄሮ ጋር በውጭ ሀገር ከዲያስፖራው ማህበረሰብ ጋር የሰራነውን ታሪክ የነበረውን በደል እያየን ከማልቀስ ባለፈ አጥንተን ተመራምረን ተዘጋጅተን እቅድ አውጥተን በአነስተኛ መስዋዕትነት ታንክና ባንክ ይዘው ሲጎርሩ የነበሩትን ቦታ ሲያዙ ናው አሁን ባለው ሁኔታ መንግስት መገልበጥ ፈልገው ነው፣ መንግስት ለመጣል ፈልገው ነው ብለው እየተንቦቀቦቁ ነው። አላማችን መንግስት መገልበጥ አይደለም። እኛ መንግስት ገልብጠን አሳይተን ሰልችቶናል። ኦኬ አላማችን ባለፉት ሁለት አመት ተኩል ስንወተውታቸው በጆሮቸው ስንመክራቸው ስለምንናቸው ስንማጸናቸው ፍራቻ ስለመሰላቸው ጆሮአቸውን ደፍነው ሀገርን ይዘው እየሄዱ ነው። እኛ እየወደቀ ያለ መንግስት ሀገርና ህዝብን ይዞ እንዳይወድቅ ከወደቀ በራሱ ጊዜ ይወድቅ ሀገርን አፍርሶ በህዝባችን ስም እየነገደ የህዝባችን ስም ይዞ መቃብር እንዲገባ ላለመፍቀድ ነው እየተንቀሳቀስን ያለው ማለት ነው። ይህ ስለሆነ ለሀገራችን ህዝቦች ያለኝ መልእክት ኢትዮጵያ በታሪኳ ታይቶ የማይታወቅ አደጋ ውስጥ ነው ያለችው። የኢኮኖሚው ችግር፣ በየቦታው ያለው ጦርነት፣ የመንግስት መልመልመስ ሀገሪቷን ወደ ከፍተኛ አደጋ እያደረሰ ስላለ እያለን ያለነው we need to wake up። ህዝባችንና ሀገራችን ወደማይመለሱበት ከፍተኛ አደጋ ከመግባታቸው በፊት ድምጻችንን ከፍ አድርገን እየለመናቸው እየተማጸንን ያለን ከፈጠራችኋት ብልጽግና የምትባል ደሴት የኢትዮጵያን ህዝብና የኢትዮጵያን ሀገር የማይመስል ደሴት ውጡና የኢትዮጵያን ህዝብ ኑሮ ተመልከቱት። ህዝቡ ወጥቶ አርሶ መግባት አልቻለም። ልጁን ትምህርት ላይ መላክ አልቻለም። ቤቱ ህፃናቱን መመገብ አልቻለም። ይህ ሁኔታ የሀገርን ቀጣይነት ለከፍተኛ አደጋ ያደረሰ ስለሆነ ሁሉም ተረባርቦ ወደ መለስ ያስፈልጋል። ለዚህ ትልቁ ድርሻ የመንግስት ሆኖ ሳለ መንግስት ግን አምራን ላይ ያሉት ሰዎች ግን ከቀን ወደ ቀን እየባሰባቸው ጥጋባቸው በአፍንጫቸው ሊወጣ ጫፍ ላይ የደረሰ ስለሆነ ያ ጥጋባቸው ወደ ማንመለስበት ኪሳራ ሀገራችንን ከማስገባቱ በፊት ተረባርበን ህዝባችንና ሀገራችንን ማዳን አለብን የሚል መልእክት ነው ያለው። በስፋት የምንወያይበት ጉዳይ ይሆናል። ወደ ጀርመን ሀገር ራስ ወንዳስገኘን ያፈቷሲ ወልገኙ አላና ቆፈቱሬ ኦሮሞን ተቆጣጣ ቀምሳው እንደንዴ ኦሮሞ ወልንደገይስ ሆገን ኦሮሞ ማሊንዳው አላናላ we were facing collapse of self esteem, collective self esteem erosion. माल जान bara संदेश oromo miliyon shantam tae watak wad undan do murnitika to ko deman oromo logga shantam paksa omampin sanji jirre lo wani brada bam jarro oromo miliyon shantam umam bus wani jaw dan ngira ro randa kan jaw nyiru we change this river aramo fakkido nango bagatte ummata keenya madal tabeekumsan qabni tanaamusan qabni maqaa keenya aangoo qabatte
maqaa keenya nyaataa jirti jechuudha. Maal yommuu jamaa jiru warra Oromoon biyya bulchuu hin danda'u. Oromoon biyya bulchuu hin danda'u. Oromoon hayyuu hedduu qaba. Beekaa hedduu qaba. Waan ijoolleen warra hojjetu qonnaan bulaa tokko finnee ammoo irraa finnee osoo irra keenya isaanii ol bulchuu danda'a. Kufaatiin isaanii, salphinni isaanii, darrinni isaanii, lattinni isaanii ummata keenya maqaa nyaatee hamilee nu buusaa jira jechuudha. Hamilee ummata keenya akkuma kaleessa Oromoon qabsoo hin danda'u jansan qabsoo agarsiifne qabsoo akka danda'u qabatamaa agarsiifnetti har'allee yoo sirraa baannan bakka isaanii kan bulchuu danda'u keenyee agarsiifna jechuudha. Walii galla yartuu keessa baatee hin tuffatamnu nu ummata guddaadha. Nu ummata kabaja qabnu. Nu ummata tokkummaa qabnu. Nu ummata beekumsa qabnu. Ummata naamusa qabnu. Naamusaa guddanne, dalagee guddanne. Kanaaf namni bakka jirtan kan nu gaafachuu qabdan. Wanti waggoota jahan kana biyya keenya irratti ta'e maqaa keenyaan raawwatame. Badii, salphina, laafina, hali rabbii jaa warri kaleessaa bari mo'atan illee gara itti geessan qaban. Namni akkami sabbata haala isaa irraa hiikee hatee Duubaa ittiin galatan. Kanaaf dubbii bubburiisinee mari'achuu deemna jechuudha. Ji'oota lamaan sadan afaan kana keessatti bubburiisinee waliin mari'anne. Lakkii wanni isin jettan kun sirrii miti. Biyya akka gaarii bulchuu jirra. Yoo jedhan gadi haa bayanii isin duratti waliin haasa'uudhaaf ragaadhaaf qophii. Wanni ani isin himu Oromoo nan beeka barra. I know my people. Isin keessa akkanumatti osoo hammaaree akka ajaa'iba biyya bulchitan osoo akkuma qorsootti osoo isin keessa hammaaree nama. Kanaaf qophaa'aa ammaaf dhimma lallabne. Hubaddaa waa malee kaaneen dubbannu qoranneet, qo'anneet, bilcheessineet, tarsiima baafneet ummata keenya tokkoomsineet jijjiirama barbaachisaa ni finna jechuudha. Kanaaf ummata Jarman hedduu galatoomaa hedduu na boonsitanii warri alatti seenuu dadhabdanii alatti hattan hedduu dhiifama isin gaafannaa yoo carraa argame meebii gara boodallee isin dubbisuu dandeenya. Galmi kun irra laalina gareen asii kun beekta garee ajaa'ibaati gareen Jarmanii kun. Abdoon sun yoo deemu suutaa yoo hojjetu garuu saffisaadha. Gareen isaa kun immoo kaasi waraabu kunis kawallisu kunis isa jamsi no torban tokkoon kan ijoollee kanaaf. Torban tokkotti yeroo ayyaana kana keessatti galma kana fuudhanii akka waan sargii anaaf inni ta'etti galma sargii akkuma sargii ilaawwan. But I'm proud of the team. We have a team. Team akkana magaalota 63 keessaa qabna. Dalagatti gad deebine malee addan facaane. Waa'ee tokkummaa Oromoo kanaan dabtaniif. Tokkummaan Oromoon barchirichaaroon hin gurguratu. Oromoon uummata jumlaati. Warri gandaaf gandarree deddeemtu dura jirma jirti. Nuti garuu waan saba keenya boonsa, waan biyya keenyaaf sabaaf sabummaa biyya saniitiif ta'u tokkummaa Oromoo cimsinee tokkummaa uummattoota biyya saniitis cimsinee gara fuulduraatti haga maqaa keenya, haga lakkoofsa keenya, haga gadaa, uummata gadaan guddaa, gadaan gabbina. Ummata Oromootirraa waan Oromoorraa eegamu, waan Oromoon waan sabaaf sablammii biyya keenyaatti uummanni addunyaa Oromoorraa eegatu qabatamaan agarsiisuudhaaf deenya deeggarsa nu gootaniif waan nu isin goonee dhuftaniif hedduu galatoomaa mee yeroo tokko tiim Jarmanii farqanaadhaa fi baay'een isin jaaladha gara fuulduraatti jabaannaa walitti deebinee galma kanarra wayyaa irratti bal'inaan mari'annaa nagaan naa bulaa. Stop.